Araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo utaannoon naqamee jira sagaleen koo badaa korrasaa dhaga'amuuf kan hin beeku arra jechuudha nama wayii piraank gochuu barbaade so iski piraank godha jechuudha durallee ani callisee dubbisee waa biraatiif jechuudha garuu amma ka'eetanii erga dubbisee ka'eetiin piraankii kun godhe maal ta'a jedhee waan yaadee fi lakkoofsa keenyaa kennee waan si mari'adhuun qabaan jedheen jechuudha naguuniiti jennaan ayi qoramee waan jiruuf akkana gorsituuf hin jedheeni amma bilbilaaf jechuudha na eegaa jirti nam bilbilaaf gidii injaa akka ishiin na gorsiti macam na gorsiti jedhee yaada akkana jedhaan baay'eetu qoqqorame jireenya ni jibbisiisee namoonni irratti ka'anii gooftaa Yesuus kana dhiisuun barbaada sababbiin isaa iyyuu ergan gooftaatti dhufeetiin numaayyuu qoomsi kun dabalee manaanan jedhaani maaliif kishin jetti na gorsitu hadannoon beeku dabalaa turte hin nagaa amma irratti hin dabalee maashin naan jettuun beeku kolfuma koon beeku annana kofalchiisaa Erfoon irra jira. Yaamaa jira. Amma bilbiltee turte jechuudha. Ani irratti kaasee argine haasa'an ture. Tarii na dhageessee shakkite hin beeku. Kaasaan jirtu. Bilbilaa jirti. Ingilii bilbilaa jirti. So jaraan kaasee nama. Hello. Networkiin kiyya akkasii walitti hojjennu. Hello. Nagaan galachaa ta'u akkam? Jira galata Amin nagaan dachaan si godhii mukaa baay'ee bilbilaan illee jeeqee sadhu kaasatti duuti baay'een jaalladhu. maal ta'e? Immoo kanarra baay'ee na jeequ kan bilbilamee dhiisu waliin beeku gaafa narra galu. Okay. Ani ko amma siin bilbila jedhe ka'e maaliif na gaafatti jedhee? Naannoo bilbilamaa ture bilbiloonni biraallee kanaaf ishee nagaadha miti. Jira galata waaqayyo akkamitti? Ajajeen kee gadi bu'aadha. Nagaamu sagaleen koo? Gadi bu'aadha baay'ee nagaama. Amma siin nagaamu? Amma ni dhagaama. Nagaadha miti akkam. Jira galata waaqayyo akkamitti? Naga jiraachaa dhugu. Ammi walumaan irratti jira. Naguma si barbaade maanni waan ta'e na dabbaree ka'eenye. Tarii isheettoon himee xiqqoo ishii na gorsitii na jajjabeessitii waan jedhu yaadeessi dubbise. Annaa maal ta'e beektaa? Dhugaa akkamitti akkasitti hin beeku. Jireenyuma na dabbare baay'ee jechuudha. Aywa. Jireenyuma jiraattu si dabbare moo lamaadha wanta? Yaa'u jireenyuma hin jiraadhu wal qabatee. Baay'ee isaa qormaatan qaba beektaa bee lafa kanarratti hin beeku bichaa maaliif akka ta'enna. Innumaayyuu qormaanni koo ergan gooftaa Yesuus Kiristoos fudhadhee natti caale jechuudha. Tureera moo? Tureera beektaa ergan gara gooftaatti dhufee naannoo waggaa 5 ta'an jira amma jechuudha.
Garuu waggoota kana keessatti qormaanni kun inuma dabalaa deema malee wanti sirratu wanti inni jiru tokko hin jiru. Waaqayyo garuu yeroo baay'ee kakuu naaf galaa wanti sunis wanti raawwatu hin jiru. Ani hin beeku jechuun waan baay'ee tokko natti ulfaataa waan jiruuf gooftaa kana dhiisee duubatti yoo hin deebi'e maal ta'a waan jedhus keessi koo na yaada garuu immoo jechuun keessi koo waan baay'ee yaada beektaa. Yeroon duraan ture sana beektaa amma tokko kana hunda jireenyis waan eenyuti. Normaalii man jiraadha bakka. Kanarra gaafa jiraannu rakkinni garaagaraa ni baay'ata. Immoo gaafa gooftaa Yesuusiin fudhannu waan hundumaa dhiifnee ganneeti kan karaa gooftaatti. Karaa gooftaatti jedhufni immoo biyya lafaa kanarraa wanti nuti qabnu baay'een jiraachuu danda'a karaa gooftaatti gaafa. Akkanatti tolee gammannee waan hunduu nu guutuutti jiraannu yoo barbaanne Kiristoositti qabamnee jiraannu osoo hin taane biyya lafaa keessa jiraannu. Gaafa biyya lafaa keessa jiraannu waan barbaanne goonee akka barbaannetti jiraannu. Garuu gaafa Kiristoosiin amannu immoo Kiristoositti qabamneet kan biyya lafaa tuffanneet Kiristoosii wajjin jiraannu. Malee waan hundumtuu akka nuuf guutuu barbaannan waliin maknee soofnee ejjinee garratti kanaan guutanneet jiraannu biyya lafaa keessa gaafa jiraannu jechuudha. Kanaaf nuti kan barbaanne Kiristoosiin kan amannu jireenya bara baraa argachuu. Miti tokko gaafa Kiristoosiin amannu jireenya bara baraa argachuu. Malee isa gaarii argachuuf miti, namoota biratti jaallatamuuf miti, qabeenyatti horachuuf miti, isa kana beekna taanaan Kiristoosiin maaliif akka amanne beekna taanaan waan barbaadu osoo nutti dhufee Kiristoosiin akka dhiisnuuf, Kiristoosiin akka adda baanuuf sammuu keenya keessa yoo dhufu. Yoo arganneef yoo dhabneef, yoo nutti toles yoo nutti bades Kiristoos wajjin jiraata. Inni sanan beekamu. Maaliif kan caalutu nuuf qophaa'e waan ta'eef. Isaan osuma jechuun utuma beekuuti. Bakka. Gaafa lafa kanarratti waan hin mijanneef karaa maatii keetiin waan qoramteef karaa jireenya foon keetiin waan qoramteef Kiristoosiin adda ba'uun furmaata jettee yaadda. Kiristoosiin adda ba'uu jechuun du'a jechuudha. Du'a isa fooniin du'a sana wayyoosuu Kiristoos wajjin jiranu. Garuu immoo jireenya keessaa baatee isatti illee kan inni diddiqee biyya isheetti deebitee ni arraabdi. Nuti garuu akkasii goona miti dha. Nuti biyya lafaa tuffannee ajooftuudha jennee dhiisne bira akkamitti Kiristoosiin dhiistee biyya lafaatti deebi'uuf yaaddaa wanta tuffattee dhiisti tokko. Wanti inni yaaddise beektaa. Jaalala Kiristoosiin gargar na baasaa dhefaa Paawuloosiin. Maaltu Kiristoosiin gargar na baasa? Ari'atamuudha, gidiraadha, maalidha? Biyya lafaa billee wanti biyya lafaa yoo sitti hafe yoo Kiristoosiin gargar ba'u. Isa otumaan beeku koo qormaatuma kiyya garmalee caalee jennaan bakka yaadannoo bichaa maal akka tatteenye. Maalidha inni qonatti rakkinni kee amma fakkeenya kan akka obboleettii tokkootti wanti karaa fooniitiin wanta si gargaaru tokko jiraannan si gargaara. Garuu gargaarsi qoomiti kan Kiristoos wajjin haga dhumaatti si dhaabu. Kiristoos wajjin haga dhumaatti kan si dhaabu jaalala ati Kiristoosiif qabdu jaalala inni si jaallate sana yoo beekte. Kana yoo beekte ofirraa si baasu. Amma fakkeenyaaf rakkina ta'e tokko lama sadeetti osoo natti hin ta'in haga humna kootii amma ta'e siin gargaara. Namni kan nama gargaaru amma ta'edha malee hanga dhumaatti nama gargaaru gannii waan naaf beeku. Garuu Kiristoosiin jaalalli Kiristoos isa dhugaasiif gale Kiristoosiin maaliif akka amantee Kiristoos wajjin jiraachuun bu'aa maal akka qabullee ati dhaloota gooftaa turte miti akkamitti ofii keedhaaf deebitee akka waan kamii akka qabu erga beektee wantoonni Kiristoosiin adda si baasisuudhaaf siyaachisiisu jiru jedhee namni foonii nama foonii waan ta'aniif ni dadhabnaa. Cimina keenyaan dandeettii keenyaan beekumsa keenyaan miti kan dhaabbanne ayyaanni waaqayyoo nuuf baay'atee araarri waaqayyoo jaalalli isaa nuuf baay'atee jiraata. Garuu ምንም ቢመጣ Kiristoos miidhagee ሊሆን አይችልም።
adda nu baasu ta'uu hin qabu jechuudha. Kiristoosiin adda bu'uun hin barbaadan qorumaan natti baay'ate maal jechuudha genne. Nakisii ko bakka. Adda baatee isa dhaqxa qola. Maaltu jira genne isaarraa adda baatee as deeme. Anuun beeku kanumaaf akkana. Isa kana dhiise waa isa kana iddoo rakkinni kee maal akka ajoo doominaan dhufudha. Foonitti dadhabutu jira. Wantoonni garaagaraa jira. Wanti Kiristoosiin adda na baasuu fi bakka dadhabu humna kooti foonii ta'ee jira. Jechuun natti tokko faantesii gochuu danda'u si kan kadhadha. Lammaffaa yaada kootiin bukkiitii nan dhaabbadha. Itti aansuudhaan immoo wanta humna kootiin illee si gargaaru si bukkii nan dhaabbadha. Garuu isa caalaa immoo ati Kiristoosiin maaliif akka amantan ati beekuun barbaada. Garuu immoo rakkoon koo jechuudha. Dhugaa gorsa keef jaalalatti argisiistee guddaa galata. Guddaa galatoomii gorsa keetii fi piraangii. Biyyi keenyaatti. Maalaan jirtee yoo nagar na sammuu fi sawaan wayitu laallee biyyi keenya kan jirtee. Dhugaa waaqayyo isa eebbisu waan hin jedhu qaba. Wayii keessa argadde argannu mana argadde. Maaltu sitti dhaga'ame mee irrifatte miti? Anjin wanti jedhu naaf qabadde beektaa baay'ee irrifadde dhugaa jechuun osoo nama kan biraallee ta'e of dadhabaman ijoolleen dadhabanii baay'ee jajjabeessuudhaan qaba garuu siin akka jabbat jechuun maqaa jabduudhaaf horatti hidheetitti yaada gaafa Kiristoosiin naqii kanaan jirtu baay'ee itti dhaga'ame. Deebisee immoo waan si dhibu keessa duratti ijoollee wajjin sagalee waaqayyoon nu qolidhanii waa'ee qormaata keessatti gammachuudhaan simadhaa. Gooftaan finaasiniif qophaa'ee jira. Naannoo jedhe ijoollee lallabaan jajjabeessaan ture. Daqiiqaa muraasa ture. Akkuma ati isa dura dubbattee sammuu hooqechatte garuu gaafa ati Kiristoos nan dhiisuutiin duubatti deemuuf namaan jirtu lafa keessaa yoona na mul'ate dhugaa. Na rifallee wayyeessuudha. Dursa yaadan si dubbise jettaa jalqaba lafumaa ka'een si dubbise garuu ergati nagaa deebistee booddee maaliifan piraankiin godhu jedhee biyya yaadinte amma naa dhufe dhugaa dubbachuudhaaf illee galatoon guddaa saayii na gorsitee na jajjabeessitee si birallee dhaabadha jettee oh my god dhugaa በጣም ነው የማደንቅሽ ትልቅ ሰው ነሽ dhugaa boru laalta yuutuubii irratti. Na galatoon guddaa dhugaa waan ansiin jedhuun beeku. Ani sagalee dhugee jechuun wanta namni sana rurruftee beekta sagalee fi gaafannaa gosa gadiin keessa gadi du'aadha. Haala gidduubbattuunis sandii keessa waaqayyoona. Kolfan danda'u beektaa giddiin sittaasee dhugaa ammaa narratti jalqabate viidiyoo bilbiltee jennaan narratti beekteen seeroo sana viidiyoo jalqabaa waraabaa waan tureef bakka narratti beekteetti jedhee ani akkamitti akka sittaasee hin beeku siin jedha dhugaa waaqayyooti. እና ሀከንመት ለልቱ ክርስቶስ ሰይጀዋዱ اوكي بالبلتين كوني تكوشي الكرسة بيت تسنتو كتا عملي أنا ندوم ستو بالبلين سي أنا سي سنجد الشي Buti.